sheekni nyaateeti nuti nyaanne jennee rabbiin akka rabbitti him ati ijadeetiin nu laali jeniin namuu deemiin hakachiisanii yoo ijaan agarte malee akkan kijibne jenii nama kitaabni hundi fazzanuma dhume jiru guyyaa sun fazzan huma jaaji yaa wataraa takka jee ol keeti kabala jeetiin jee ol keeti kabala jeetiin namni nuun ajajaati ummanni kunuus isaaf deemaa nan beekini ilmuma himaafaa ta'anii jee bataa qaqqabadhee jala taa'ee jee hamma san khutbaa keessa dubbachuunis haraamimi jee narraa qoofee jee abbaa mujrib abbaa qalbii jabaatu abbaa ilmoon kabany abbaa ilmoo akka diinaatitti eeggatu abbaa yoon itti dheekkadan abbaa budhi adda qotu laal maayo maan jaaje akkasitti salaate guuni fi salaate salaama sobbaafate walaa takkaa jijjiiraan nu dafee ta'uu beeje ni beekaa beeje amma gugalle qottu ni kasan ta'uuti bareete qonna gorsite waan jijjiirra maaliif yoon joolleedha wajji joolummadhe maal namaan nu jajaame je akkasitti takka abba namaan nama arrabsa takka abbaa if arrabsa if dhooyse yaa wa gorsi akkasuma taa'aa jeenna gaafateen baare kulluna hundi keenya nama rabbiin rahmata godheef malee da'awaan tartiiba da'awaa dhabuurra hanga namni nama tokkootiitu ollaadha jan sheekha keenya shee Musaa Su'aalaan nu waliin si dubbitan inni nama imaamaati gandaanii wallolle nama ollaatiin ama tokko waliin dallanan jedhe ama tokko waliin dallanii waliin dubbisan jedhe guyyaa boodaa fayyaa dhabee jee kan sheekhaan wallolaasan olluma kana dhaqee takkaan gaafatanii jedhe osoo jee fayyaan jabeessitee yeroo garii jira bar kan namni kun laal achi garagalee aboo booda gudu'ee akkatti mana ol seentu qabdu firraa dhaqii hin jiru kison firraa dhaqii booda akkatti ol seentu qabdu kana maan jaanii jira bar akkasi booda ragaa amma ulitti jabeessi itti jabaattee inni laafannaan dhaqee wayii osee taa'ee jee hogguun inni jee waan biraa jee shaadaa qabaadhaaf jee arraas tanaan dhaqe la duraanuu kan sheekaa irran jiraan mee wali gallaalaa bar waan nama kofalchiisuu hammeenya namticha kana ka sheekaa irra jiraatee nama kana duraanuu osoo fayyaatu ooffiidhan jenneen takka deebi'ee mas gaafa fayyaa dhabe wayyooytee jiyee takkaa fayyaan jenneen guyyuma dhaqe akka waan duudhaaf deemaa inni beeku dhaadannoo garsiisuudhaaf irraa shaadaa qabadhu jechuudha. Achii namni fayyaan qabne shaaduma isaatis hin qabadhu narraa baasaa osoo jiru shaadaa sun itti didee du'ee jeeqama. Idan akhlaaqa hammaachuun keenya jechuudha. Akhlaaqa hammaachuun daa'idha. Sababaa khaatimaa boduu ummata daawaatti goonuutu illee ta'a jechuudha. Sababaa ummata daawaatti goonu kana isaan illee khaatimaa balleessuudhaaf ta'a jechuudha. Saniifuu daa'iin eegaa kana dubbannee booda mata duree keenya keessatti irra gabaabsinee kalaallu daa'iin nama akkamiiti. Irra guddaan namaa daa'ii namni itti beeku ذاك الخطيب الذي يقف على المنابر ويقول الحمد لله داعي جوجان سمونا تشكوتي ولكن أمو ربي سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هم دي دعوة وتنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم دين والردوات أتيجون لال خمين برر دابده مسونيس نعم دائرة سنيس خايسا سنة كهيمو قول اللين داي خسما سن بيتير كخاي داي كلنا كلكم على صغرة من صغر الإسلام نمني انتنو بك إسلام ما تنرى تشوفوا بربادو تقر رجل أما نسين دعوة قرر رجل كاميرا خنا دوبا خنا مننا قرر تقر رجل خم بريتشي تولچه namni mana kana keessa jiru nama 100 yoo ga'e nama 100 miti nama 1000 gahuu qaba jee haa qopheessee jira yoo 100 ga'an
kuma dhibbata gahuudha qabaa yoon arra kanin dheessite arra meelaa qiyaamaadhaaf taa'uudha qabaa kajoo kan dura daa'eedhaan nabira sanirra daa'eedha jechuudha dura daa'ii jechuun namni hundinuu kan harka isaatiin waa'ee teknooloojiidhaa beeku waan isaa sanirratti waan da'awaadha godhuudha jira arraba isaatiin kan shi'irii rabbiin laaffiseef da'awaadha godhuudha jira hattaa sokootoka wa sukoonoka wa harakaatoka kulluhaa da'awiyya dura daa'ii jechumaa haa iffahamnu daa'ii waan nama tokko bacha kannanii daa'ii keenya jennee nama tokko bacha kannanii miti jechuudha dura wanni if hubachuu qabnu daa'iin kana haa beeknu barbaachisummaan da'awaadha dirqama namuu hamma jirutti hamma isarra jirutti dirqama keessattuu amaanaan nurra jirtu nuti warri ammaas jiru kun hundi bakka itti dhalattan dachi abbaa keessanii irra jirtan erkattoota jechuun laaji'iina warra jiru sanga erkattoota yookiin baqattoota yookiin karaa tokko deemtoota kasiimi musaafira abbaa ama 10 as ture abbaa ama 5 as ture abbaa guyyaa 5 as ture oo caabiru sabiilin karaadha deemuudha jirre jechuudha bakka deemnu sanitti da'awaadha wanni harkaanuu qabu anniin beekamuun beekuudhaa miti amaanaa ta'eetiin daawaa godhuudha qabda amaanaa jabeessuudhaan dhugaa dubbachuudhaan daawaa godhuudha qabda dhugummaadhaan haqummaadhaan daawaa godhuudha qabda da'awaadha guunii fi jankana kitaaba seenaa keessattiin dubbisee nama tokko kan da'awaa godhe maaliin amaanaa namaa akka abbaan hin beekne amaanaa jabeessuudhaan maali jennaan sa'aa isaatiitu raadee isaatiitu ta'aannan qabdu ollaa isaa ka kiristaanaa citaa dheete ka inni quban qabne abbichisan quban qabu inni immoo quba qaba ijoollee dura dhaqe aannan elmamnaan hin dhuynu aannan kun haqa isaatii geessaadhaaf jedhanii ka quban qabne olaa dadhabanii aannan geessaniif borummaas aannan geessan lilaa guyyaa sadaffaadhaa dhufee gaafate maaltu aannan kiyya akkana guyyaa sadii sin fichisiisennaan sa'aa kiyyaatiitu ooyiruu tantee dhaqee citaa ooyiruu tanteetii dheete kaate quban qabne guyyaa sadii keessaa bahuu hin ooluu jechuudhaaf hin siiqanneennaan waan biraan gaafanne allahu amarakum bihada rabbumaa tanatti isin ajaji amma uma gaafate naam akkasi hay kani nuti ta agarruu irratti ragaa fidannee kissii goonee nama gaafannu malee haqa keenyan harkanne isin waan nuti hin agarre akkana nuuf fiddanii rabbumaa akkana isin ajaji ollummaan teessan addunyaa fi akhiraa dhaggaariidhaan amantii tantee qabadhu malee jee shaadaa qabate nama meeqa kan sababa areedee inni dheereeffateen sababa inni da'awaa godheen rabbi nu haa tiisu namni amanee sababa saniin diinillee jibbanii jira amaanaa namaa nyaate amaanaa namaa balleeyse diini duulee namni hundi an sheekha seetiin sobobe moja ana gune bekkasi ilmi himu kasseeti ja amaanaa gurguddoon nurra jira ummata duratti ichi baanee baleeyyan xiqqaatu guddattu hattaa kan bihe qofatti dheegin ati khati maqaan islaamummaadhaa qolitti jiru booda muslimaa akkas taasiin jedhan asii wallagga dhaqamee waan hin isiniim gimbii dha'e daawaadhaaf yeroo dha'ine mucaa tokko an hin beeku inni na beeka bar sheekani awwadaa'e gaafa achi gaditti barannu san amma yuunivarsiitichi barataa beeke ani ibaadaalleen godhu isinitti illeen dhiyaadhu masjida illeen dhufuu jee gaafas amma immoo amiira jammaatii jedhan maal tokkos na godhe isin himuu ji'eennan akkumaan dhufetti ijoolleen kiristaanaa tan shamarranii naan jette je ijoolloota keenya ka kiristaanaa kan kanan amannu isin muslimni shari'aan teessan badiin dalaginaa isin hin jetti akka gaaritti akka obboleessaa itti ati dhatii isin naan jette ani immoo waan qalbii xiyya keessa jiru yeroo sun rabbumaa na beeka je mucaan ni irrifadha je hanga kana illaa muslimni amanamaadha jechumaatiitu sawaan namni biraa akkanatti islaamummaa beekee sadarkaa siidhaa beekee isin muslimni naan jette miciyyoon tuni akkamittiin islaamummaa sun hin baranne jeetiin sababa suniin kun amma amiira jammaa ta'ee jiran
Hogguun fi waan takka goota amma yeroo keessattuu karaa sooshaal miidiyaati waan qalbii nama cabsu keessa waan hamtuu takka hogguunii fi achirraa gallakkeeftu taraa takka eenyu arrafama beeyta akka sabaatitti arrafama ummata akkanaa jennu taraa takka immoo akka naannootitti arrafama yoo naannoon sun naannoo jimmaa taate ummata jimmaa jenna yoo arsii taate naannoo arsii jenna yoo harargee taate ummata harargee jenna lamaami taraa takka islaamummaa arrafama ummata islaamaa kana ummata islaamummaadhaa kan akkana amantii isaanii jenni hattuuta baarree irra deemu baarree jecha dhabam jechuun mammaaksee oromoodhaa san mammaaksa jabaadhaa beeku wahiif jechaa waa dhabuu wahiif jechaa waa dhabuu akkasit deemuudhaaf barbaachisa jechuudha saniif daa'iin dura ani eessaan jira ji'ee dura ifuma kanaaf yookiin da'awaa tana maqaa fuudhuu dhabuudha da'awaa tana maqaa fuudhuu dhabuudha maqaa da'awaa kana fuunaan ammoo eeguudha qabda amaanaa jabeessuun kan kee qophiin da'awaa takka jechuudha sabriin qophiin namticha sabrii qofaan biyya guutuu islaameesse zabana warra bani israa'el keessa mootichi jee namni foon qorqarroodhaan nyaanne misooma biyyaa xiqqeessitanii wanni re'eedhaa fi hoolaadhaa fi lukkuu qofa nyaataniif hin jirtu qarqarroon nyaadhamu qabdi mootii amma duraa sun qarqarroodhaan haraami je'e namni foon qarqarroodhaa dhiise ija paartii dabartee saniitiin laalaman jennee akka hedduu doddabree dhaggeeffadha akka hedduu jira dirqamni biyya jechuudha yakki maal ta'emma maqaa nama baasanii bar warri paartiidha maqaa sii baasame maqaa sii baasuun maqaa sii kannuun foon qarqarroo dhiisu ati nama nagee ati mo nagee miti foon qarqarroo sii kannuun tanaan mudate akkasi gaabiite noomaa dhoomna malee hin nyaannu itti boo akkasi waraana naqee inninis hamma kana fixeetumaan namni biraa dachii tanarra hora malee seera kana lafumaan qabsiisa eeggadha yeroo kana duuba mustashaara qaba mari'ate daa'imnatiidhaaf hunda basaasa hunda maaltu biyya kana godha maaltu duuba jiraa bakka hundaa beeke guunni fi namni waan ta'e nama ijoo isaan duuba jiru barbaada mootummaan eenyu harkatan sheeka tokko harkatan sheeka gajam godhan biyya ammattu madiisan sheeka biitti foon qarqarroo nyaannu jetti arragaa mootummaa rabbiin namarra kaaya mootummaan irra nyaadhaa jette seera takkitti irraa nyaataniituma eega nuti sirna dabre san qaalii isaan qabnu amma sirna godhanii beeki qafoon haraam ijoowwan sirna godhan akkuma sirna sun wajjin hin jirre paartiif kofte sanii wajjin hin jirre qofa beeksiftee achi booda dhiifta akkam jennaan asii miilaal asiin naqaltanii naqaluu bira qottanii jiraa kiyya akkasin na ciccirtanii nyaadhu jiru ogguu kana waa tokko hidhanii tooftaa baasan sheek akka tokko goonuu jiran akka ati isin duune biittiin isin dhumne goonuu akkami goonu ati korbeessa qallaa jeniin siif disti osoo agarruu qulqulluu siif korbeessa si goonaa jeniin ammoo biyyaan karkarroodha inneeti guunii fi achi bilcheessisu sun mataa karkarrootii fi miila karkarroo distii cinaa keenyaa jeniin gadhaaga waa hedduun nama mudataa beeka daa'in da'awaan zabana naimaa dura kam turte ilaa amma kam turte taariikha da'awaadhaa diraasaa godhuun barbaachisaa beeka akkasitti duuba taate jeen hogguu taate jeen laqattir ketta tarkanu ilayhim shay'an qaliilaa sanii bar gana rabbiin teessoo taa eeggadhu haya janii gaamma ni gammadanii aboo gaamme seensa isaanii biyya keessanii ergan dargaadha kunoo sheekni foon karkarroo ni nyaadha ji'e sheekarra beeytanii isin sheekarra beeytanii hin kaate qabo kasiggaa biitiin sheeka keenyarra hin beeynu isaa qara'ee beeka sheeyni keenya nyaannaan numa nyaanna jennuti kasit tolte janii gaa kunoo karkarroo ni gartan janii mataa ol ni qabanii ni garsiisanii inni ni akka korbeessa qalanii foonni bilchaatee biyya guutuu walin baasanii damiina ergate namuu gosti hundinuu ati ijateetiin nu arki akka guyyaa qiyaamaa sheekaan nyaatee nuti nyaanneen sheekni nyaateeti
nuti nyaannee jennee rabbiin akka rabbitti him ati ijadeedii nuulaali jeniin namuu demiina kakachiisanii yoo ijaan agarte malee akkan kijibne jenii